Akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan adda addaa qabadhee dhiyaadheeraa hanga xumuraatti akkan waliin turtanii hordoftaniif kabajaanin isin affeeraa turtii gaarii. Ministeerri muummichi Dr. Abiyyi Ahmad ministeera dhimma alaa Riippaabilika Veenzuwaalaa Booliivaariyaa Iibaan Giinii Peentoon waliin mari'ataniiru. Mariin taasisan dhimmoota waloo irratti kan xiyyeeffate akka ta'e beekameera. Ministeerri dhimma alaa biyyattii kaleessa haala wal fakkaatuun obbo Dammaqaa Mokonnon wajjin akka mari'atan ni beekama. Afrikaan oomisha wabii nyaataan akka of dandeessu dureewwan ishii kutannoon kaanirra jechuun pirezidaantiin Federaalawaa Diimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee himaniiru. Pirezidaant Saahilewarq imala wabii nyaataan of danda'u Itoophiyaa ilaalchisee pirezidaantii Baankii Misooma Afrikaa Akinaawumaa Adesiinaa waliin waltajjii marii Boorlaag jedhamu irratti mari'ataniiru. Marii isaaniitiinis Itoophiyaan wabii nyaataa ishee mirkaneeffachuudhaaf imala taasisaa akka jirtu himan. Keessumaa oomisha qamadiitiin of danda'u irra dabartee gara biyyaalee ollaatti erguu eegaluun akka fakkeenyaatti kan ka'edha waltajjii marii kanarratti. Akkuma dureewwan Afrikaa hundumtuu oomisha nyaataan of danda'uudhaaf kutannoon ka'uu eeruudhaan yeroo ammaattis Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif oomisha qamadiin of dandeessee gara biyyaalee ollaatti erguu pirezidaantittiin himaniiru. Milkaa'inni kunis akka galmaa'uuf Baankiin Misooma Afrikaa ce'umsa qonnaa Afrikaatiif deeggarsa teekinooloojii taasisuu yaadachiisaniiru. Daldalli nyaataa fi oomisha Afrikaa bara faranjootaa 2030tti doolaara tiriliyoona tokkotti akka tilmaamamu pirezidaantiin Baankii Misoomaa Afrikaa Dr. Akinaawumaa Adesiinaa wayituma marii kanatti himaniiru. Naannoo Oromiyaatti hanga ammaatti oomishi qonnaa ga'ee lafa hektaara miliyoona 1,100 irraa walitti qabamu biiroon qonna Oromiyaa beeksiseera. Naannichatti qonna gannaatiin midhaan lafa hektaara miliyoona 9,400 irratti misoomerraa callaa kuntaala miliyoona 200 fi miliyoona 65 walitti qabuudhaaf hojjetamaa akka jiru eerameera. Godinaalee Oromiyaa 10 keessaa oomishi walitti qabamaa akka jiruu fi qixaasamaa oomishaa hir'isuudhaaf iddoo oomishi ga'eef dursa kennuun kombaayinaroonni qonnaan bultootaaf dhiyaachaa akka jiran himameera. Rooba yeroo isaa malee roobaa jiruun oomishi akka hin mancaaneef yeroon oomisha ga'e walitti qabuun murteessaa ta'uu hoogganaan itti aanaan biiroo qonna Oromiyaa obbo Bariisoo Fayyisaa dhaamaniiru. Hanga ammaattis oomishi lafa hektaara miliyoona 1,100 irraa walitti qabamuu himuudhaan ogeeyyiin misooma qonnaa fi caasaaleen sadarkaan jiran qonnaan bultootaaf tumsuu akka qaban hubachiisuu isaanii kan gabaasee OBN. Ittaansee oomisha dammaa Oromiyaa ilaalchisuudhaan ergaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabarsaniinis ni dhiyeessa. Mootummaan naannoo Oromiyaa badhaadhina maatii dhugoomsuudhaaf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuun qotee fi horsiisee bulaa tokkoon biraan ga'uudhaaf hojjechaa jira jedhan pirezidaantichi. Kanneen keessaa oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaaf damma baay'ina ariitii fi qulqullinaan oomishuun gabaa biyya keessaaf addunyaatiif dhiyeessuudhaaf tarkaanfiin addaa New Initiative misooma dammaa dhaadannoo Oromiyaa galaana dammaa ni taasifna jedhuun bara 2013 magaalaa Jimmaatti labsee jira jedhan obbo Shimallis. Misoomni dammaa diinagdee qotee fi horsiisee bulaa keenyaa dabaluurra darbee rakkoo wabii nyaataa furuudhaan sagantaa maaddii guutuu akka biyyaa fi naannootti qabame dhiyeessii nyaata madaalawaa mirkaneessuun keessumaa dhaloota sammuu qaroo horachuu keessatti gahee guddaa qaba. Tarkaanfiin addaa oomisha dammaa irratti labsame kun bu'aa qabatamaa akka fiduuf sadarkaan deeggartii fi hordoffiin taasifamaa akka jiru pirezidaanti Shimallis himaniiru. Kallattii mootummaan keenya kaa'een qaala'insa gatii gaaguraa ammayyaa dhibbeentaan 50 hir'isuudhaaf dhaabbata bosonaa fi bineensota bosonaa Oromiyaa irraa dhibbeentaan 30 oomisha gaaguraa ammayyaaf akka oolu murtaa'ee hojjetamaa jira. Dhaabbanni kun dabalataanis xaawulaa oomishuurraa hanga dhibbeentaan 30tti gaaguraa ammayyaa oomishuun waldaalee intarpiraayizoota maayikiroo xixiqqaaf bilisaan qotee fi horsiisee bulaaf ammoo gatii duraan birrii 2,600 ture
gatii harkaa qofaaf birrii 1,100 qofa kaffalchiisuudhaan akka dhiyeessu murtaa'ee raawwatamaa jira. Tarkaanfii kanaan bara 2013 keessa qofa gaagura ammayyaa 111,790 bara 2015 ammoo gaagura 355,024 akkasumas bara 2016 gaagura miliyoona tokko ol dhiyeessuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jira jedhan Pireezidaanti Shimallis. Raawwii bara kanaa keessa hanga ammaatti gaagurri ammayyaa'aan 178 fi 150 fayyadamtootaaf dabarfamee akka jiru eeran. Oomisha dammaa tooniidhaan yeroo ilaallu bara 2015 toonii 86,000 kan oomishame yoo ta'u bara kana ammoo dammatoonii 113,921 oomishuudhaaf karoorfameera. Haaluma kanaan kurmaana tokkoffaa bara kanaatti dammatoonii 6,186 oomishuun danda'ameera. Haaluma qaamni murteewwanii fi deeggarsa mootummaa itti fufiinsa qabu kanarraa fayyadamaa ta'uu fedhu ulaagaawwan bu'uuraa qofa guutuudhaan gara mana hojii dhimmi ilaallatutti yoo dhufe kan keessummeeffamu ta'a jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa. Ayyaanota amantaa fi aadaa dhiyeenya kabajaman akkasumas sagantaalee sadarkaa biyyaalessaa dhiyeeffachuun karoora shororkeessummaa humnoota farra nageenyaa fashaleessuun akka danda'ame walitti qabaan ajaja qajeelchaa waliigalaa labsii yeroo ariifachiisaa fi Daayirektarri olaanaan tajaajila nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa obbo Tamasgan Xurunaa himaniiru. Ayyaanota amantaa fi aadaa bara 2016 keessa kabajaman akkasumas sagantaalee biyyaalessaa nagaan kabajamanii akka xumuramaniif kutaalee tajaajilichaa qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan gumaacha olaanaa taasisaniif sagantaan beekamtii fi galateeffannaa gaggeeffameera. Saganticha irratti obbo Tamasgan Xurunaa akka himanitti jijjiirraa bara haaraa hordofee lammiiwwan adda babeetti ba'uun ayyaanota amantaa fi aadaa kabajuu akkasumas sagantaalee biyyaalessaa gaggeeffamuu himaniiru. Sagantaalee kanneen gufachiisuuf gareen farra nagaa sochii qindaa'aa taasisuus yaadachiisaniiru. Akkasumas leenjii hooggantoota paartii badhaadhinaa gufachiisuudhaaf ololli sobaa olaanaan gaggeeffamaa turuu eeran. Ta'us shira gareewwan kanneenii fashaleessuudhaaf miseensonni fi hooggantoonni tajaajila nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa qaamolee nageenyaa mootummaa waliin qindaa'uudhaan odeeffannoowwan yeroo yerootti dhufan qindeessuu fi xiinxaluun hojiin odeeffannoowwan faayidaarra oolchuu gaggeeffamuu dubbatan. Haaluma kanaan karoorri diinaa fashalaa'uu fi taateewwan amantaa aadaa fi sagantaawwan garagaraa nagaan kan kabajaman ta'uu himaniiru. Naannoo Amaaraatti gareen maqaa faannootiin daldaluu fi finxaaleeyyiin akkasumas naannoo Oromiyaatti gareen shororkeessaa shaniin sagantaalee biyyaalessaa fi amantaa akkasumas aadaa jeequudhaan hokkara uumuudhaaf irra deddeebiidhaan sochii taasisanullee akka hin milkoofneef himan. Kanaafis qaamolee deeggarsa walirraa hin cinne taasisan hunda galateeffataniiru. Yeroo ammaas hojiilee nageenyaa naannoo Amaaraa boora'ee ture deebisuudhaaf hojjetameen fooyya'insi olaanaan mul'achuu kaasaniiru. Wayitii labsii yeroo ariifachiisaa naannoo Amaaraatti labsamus naannoo Oromiyaa keessa kan socho'u gareen shororkeessaa shaniis lammiilee nagaa irratti gocha gara jabeenyaa raawwachuudhaaf yaalullee raayyaan ittisa biyyaa qaamolee nageenyaa federaalaa fi naannoo waliin ta'uudhaan tarkaanfiin keessa deebii hin qabne irratti fudhatamuu himaniiru. Bu'aan kun kan galmaa'e qindoomina dhaabbilee nageenyaatiin ta'us himaniiru obbo Tamasgan Xurunaa. Uummanni nageenyaa naannoo isaa gama eegsisuutiin raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee nageenyaa cina dhaabbachuun deeggarsa taasisaa jiru daran cimsee akka itti fufuuf dhaamu isaanii tajaajilichi ibsa miidiyaaleef ergeen mul'iseera. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Nagaatti yeroo biroottis odeeffannoowwan kanneen biroo qabadheen dhufaa fayyaa ta'a.